Oromoo guyyaan keessanii gadi bayaa dhiichisa. Walloon bilisa baatee jirti. Walloon bilisa baatee jirti. Ummanni kenna ummanni walloo. Kaleessa galgala maal dubbadde? Bar siyaasni kenna yeroo waliin socho'a bar. Namni siyaasa beeku gizee isaa waliin deema. Taraan ta wallooti wayita kaleessa jennu akkanaanii miti nuti kawaa dubbannu. Bilchiginnaa isinitti hin fakkaatiin nuti pilaanii isteeppii qabsoo qabna bar. Isteeppii ittiin deemnu qabna. Ummanni kenna ummanni walloo taraan teessan geettee jirti. Walloon biyya uf dandeetti Oromiyaa keessaa kutaa 11 taatee akka uf dandeettu ta'uudhaaf yeroon keessan ga'e jennee laal argiteerra kamiseen guutumaan guutuutti humna qeerroo waraana adda bilisummaa Oromoo walloo harkatti kuftee jirti. Aboo ka'ii dhiichisi bakka jirtume guyyaan keetiila. Warra bilchiginnaa deeggartan akkana isin goona laal. Saankeet akkana riidimi dubartiin Oromiyaa. Sa ila akkanatti rigan naannoo keenyatti akkanatti hojjetama saankeen. Shoof kana jechuun maal jechuudha? Maashina tokko jira akkatti saankeetaan hojjettu. Saankeeta beektani. Akkanatti riinee ilmaan oppodiyoota akkattiin keessa nafuudhaaf hin teetan. Takkattiin dhugaa sitti maan. Kaleessa namni Oromoo shawwade. Kaleessa namni Oromoo gawwoomse. Kaleessa mootiin kenna ummata jedhee namni oppodiyoo keessaa bahee oppodiyoo ta'ee nu cabse Lammaa Magarsaati. Har'a Lammaan Magarsaa badee jira. Rabbi san deebisin nuti ammoo qabsoo kennatti shiddaa jirra. Dhugaa sitti malaan jaalattee jibbitee dhugaan jirtu isii tana. Jaalattee jibbitee har'a walloon uf dandeettee Oromiyaa kutaa 11 keessatti hundaa'uudhaaf yeroo ammaa kanatti kamiseen bilisa baate dasee Tigraay harkatti kufte kombolchi achiin Tigraayin qabatame guutumatti dachii walloo hundi bilisa ba'uudhaaf. Yaa salaam yaa salaam yaa salaam yaa salaam. Ibsa kana OMN jala seen ilaal. Ilmaan walloo qaqqaali. Ujoollee warqituu ta mul'ii sibiilaa ka dubartiin isii dhiira ka dhiirri isii dhiira hundi keessan ilmaan warqituu isiniin boonna kaleessa isiniin boonne bar afaaniin akkanan jedhu bar hojii keessan kaleessa agarre gaafa birgeed mililik Tidroos mililik maarree mililik jedhanii isinitti gadi oofan san akkana gootanii daqiiqaa muraasa keessa ashkaraakartanii dachii keessan keessaa baaftanii walloo jechuun isa kana shuuf har'a ammoo kamisee guutumaa guutuutitti waraana adda bilisummaa Oromoo qeerroo humna qeerroo walloo keessa jiru woboo harkatti kufee jira ka jedhu ibsa amma yeroo muraasa dura miidiyaa OMN tiin gabaafamaa ture argaa turtan. Baga gammaddan ijoolleen teenya ilmaan Oromoo walloo san caalatti cimuu qabdan qophaayuu qabdan sirritti of eeguu qabdan kana caalaa itti fufuu qaba qabsoon amma wanti takka xilaanni amma gara itti ba'uu dhabe isinitti malaal. Oromiyaa irraa wanti haasa'amaa jiru biiroon barnoota Oromiyaa jedhee ibsi har'a inni kenne Oromoo kadhachuu jammaran abaddan. Marroon har'a ganama ergaa dabarse. Marroon waraana zoonii kibbaa keessatti dheengadda leenjifame sana agartanii. Zoonii kibbaa keessatti waraana dheengadda leenjifame. Ka uummanni jaallaalee dadhabisan inni har'a ammoo ka dheengadda ka koofiyaa diimaattu eebbifame. Waraanni adda bilisummaa Oromoo har'a ammoo ka jaakeettii kanaattu eebbifame laa. Uffata kana agartaa bulee kana. Ka bifa kanaattu eebbifame marroon waraana isaa cat godhe eebbise. Komii qabullee achirratti xat godhee lafa kaa'e. Uummanni Oromoo ammoo Oromiyaa dhuunfachuudhaaf qophoo jirtanii jedhee gaafate. Qophoofnee jirra jedhee uummanni. Qophoo xumurree jirra. Haasaa sanillee dhaqaa. Sagalee biyyoolessa Oromiyaa jala seenaa dhageeffadha. Rakkinni waraana adda bilisummaa Oromoo keessa jiru sagaleen jaalmarroo sun osoo Facebook irra bahee miidiyaa irra ga'e sila har'a oppodiyoo raftee bultu ture. Rakkinna miidiyaa ni qaba. Waraanni adda bilisummaa Oromoo waan hojjetu ummata biraan ga'uun dogoggora guddaadha. Kana sirreeffamuu waan qabudha. Asumaan ergaa kana marroo biraan naa ga'uudha qabdan. Miidiyaan wasaanyiidha. Haasaa marroon kaleessa godheesan waraana marroon kaleessa galgala eebbisee ummata isaa waliin godhee ajajaan Beenishaangul Gumuuz naannoo garagaraa irraa dhufanii achirratti ergaa dabarsaa turan afaan Ingiliffaatiin. Haasaa marroon achi keessa dubbate komii marroon kaasee Baqqalaa Garbaa dabalatee namoota garagaraa irratti komii kaasee ture jaalmarroo dirribaa. Haasofni suni haasaa sila har'a Facebook kanarratti arboo shiriinsa akkana godhataa zooruu qabudha. Rakkinni jiru bakka kanatti rakkinna jira. Furamuudha qaba. Jarana Tigraay haasaa hoogganaan isaa dabarsu daqiiqatti Facebook irra baasee addunyaa mara biraan gaya. Leenjii waraanaa godhamee fi hinjifannoos marii marroon godhe san anamma keessaan dhaqee daawwadhee garuu addunyaa irratti ba'ee Facebook irratti hagammaatti hin agarre. Sirraa'uudha qaba kun. Waraanni adda bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhattan. Hin tuffatina miidiyaa Oromoo biraan gaya. Injifannoo keessattuu galma isinii gaya. Waan takkatti marroon dubbatu yoo dhaga'u oppodiyoon Abiy Ahmad dabalatee Shimallis Abdiisaa dabalatee warri har'a Oromoo kane rafeen buluu bara. Dimixmaatii isaaniitu caccabaa bara. Marroo dirribaa kanaafi. Ati haga feete miidiyaa Oromoo yoo komii irraa qabaatte, haga feete OMN yoo jibbite, haga feete Keelloo miidiyaa yoo jibbite, haga feete Kuush miidiyaa yoo jibbite, haga feete miidiyaa Oromoon qabu kamuu yoo ka jibbitu taate miidiyaan si fayyada. Lola qofaan injifachuu hin dandeettu. Gurra jechuun maali? Miidiyaa jechuudha. Marroo dirribaa haasofni inni kaleessa godhe haga irraa miidiyaa irra hin geenne.
dogoggora abbaa feete jibbi garuu sagaleen kee akka badee ga'u akka ukkaamsuun qabdu qabsoo kee ka geggeessaa jirtu miidiyaa biraan ga'uu qabdi warri marrootti dhiyaatan kana gorsa kuni erga adda durummaadhaan ammarroodha dabarsu hujii hojjataa jira hujii guddaa hojjachuu jira gara ammoo miidiyaa oromoo biraan informeeshina ga'uu irratti dogoggora qaba nam tokko miidiyaa oromoo irratti barreessitee turte rakkinna ka qabu miidiyaa oromoon jedhu warra waraana adda bilisummaa oromoo hoogganantu rakkinna qaba rakkinni isaan qaban maali qabsoo isaanii ka geggeessaa jiran miidiyaatti baasanii hin dubbatan miidiyaa tokkocha raadiyoo biyyoolessaa maalii ka jedhu san qofatti naasa'an suluyyuu ka haasamu zuumiidhaanii sagaleen isaanii isaan biran ga'u maaliif miidiyaa oromoo qabutti haasaa isaanii waraabaniin ergine maaf OMN ittiin eegarre maaf keelloo miidiyaatti ergine maaf shubboo miidiyaatti eegarre miidiyaa oromoo qabu kan waliin hojjechuu qaba marroon dhuunfaan nama jibbuu mirga keeti garuu hojiin kee galmasii ga'uu yoo ka barbaaddu taate haasaa ati kaleessa galgala goote ana qofa dhageeffate komii ati jaal baqqalaa galbaa irratti kaafte baqqalaan garbaa har'a mana hidhaa jira qawwee baqqala tunurraa hiikee baqqalaa hidhaa keessaa ba'uuf taaggalaa jirraa jedhee dubbate marroon kaleessa galgala haasoo fasan namni dhageettan jirtanii har'a hin jiru garuu kana hunda sababii isaa marroon komii kana maaliif dhiyeesse komii kanaan dura warra bilisoomne jedhe bilisa baasuuf taaggalaa jirraa jedhe dhugaadha sobaa miti jawaar muhammad bilisoomne jedhe hidhaa jira marroon jara bilisa baasuuf taaggalaa jira garuu haasofni marroon godhe miidiyaan oromoo gabaase OMN gabaase shabboo miidiyaan gabaase keelloo miidiyaan gabaase rakkinni guddaan jaal marroo faa bira jiru isa kana sirreeffachuu qabdan waqasaman billaahi injifannoo feetan osoo goolabdanii lafarratti addunyaa miidiyaa si barbaachisa marroo dirriba qabsoo ati godhaa jirtu anaa olitti namni beeku hin jiru ayyoomuyyuu eenyu oliinus hin madaalu ati qabsaa yaa dhugaati nama haasa'a beeku nama dubbii beekuudha wanni takkattiin shawwadamaa jirtu miidiyaa oromootiin sagalee kee ga'uu dhabuu haasa'a kee miidiyaa oromootitti keessaan viidiyoo erguu dhabuu marii kee ka ummata waliin gootu miidiyaa oromootiin ga'uu dhabuu dogoggora guddaadha maaliifi bakka kamittuu wanti kee yoo dubbatame sadarkaa keettoo sisiqate amma maal jetta anujitti jira miidiyaa irraa maal godha no dogoggora guddaa Tigraay dasee qabate miidiyaan kun marti akkana godhe Reuters miidiyaan addunyaan qabdu Bloombergiin kun haasaa isaan godhanii gabaasa isaan gabaasanirraa fuudhee addunyaa kana balleesse ati kaleessa galgala oromoo waan jedhamu hunda walitti qabde na fakkaata marroo dirriba dhageeffadha wanni inni leenjise hisaaban qabu ummanni inni walitti qabee wal ga'ii wajjin geggeessaa jiru kaleessa kana jechu hisaaban qabu ummata gas baay'atu san waraana gas baay'atu san bifa haarawaan waraana zoonii kibbaa sana himtaniini ka amma marroo kaleessa galgala eebbise osoo agartanii dubbattan kuni marti maal dalagama miidiyaa irratti hin baane waan hagana ga'u cal'isanii itti deemaa jira marroo no sagaleen kee yoo ol ba'e Abiyyi Ahmad duurifata Shimallis Abdiisaa turifada jala deemtu Abiyyi Ahmad yuutuubiin mallaqaan bitamte turifata xilaata kokkeen cabdi oppodiyoo keessaa warri Abiyyi Ahmad hojjatu dhufee miila irratti si kufa miila kee qabatee si kadhata maaliifi ummata akkasii waliin jiru waan arganiif injifannoo guddaa goolabaa jirtu waan arganiif sabaaf sablammii biyya san keessa jiru waraana kumaatamaan afaan ingiliffaatiin amma eebba kaleessa marroon geggeesse irratti Beenishaangul Gumuz keessaa ka dhufe afaan ingiliffaatiin dubbate gurbaan jirtu oromoo jedhee achi booda afaan ingiliffaa dubbate waan afaan kennan dandeenyeef jechuudha sadarkaa kanarra jira marroon garuu dogoggora kana waan amma si keessa jiru kana marroo sirreessuu sirra jira maaliif siin jedhaa miidiyaa oromoo feete komii irraa qabadhu miidiyaan oromoo waan ati dubbate san yoo galmaan sii ga'e sodaa oppodiyoo keessatti uumta sodaa warra finfinnee jiru keessatti uumta sodaa warra maasaraa taa'u keessatti uumta ummanni ammoo gaafa sagalee kee dhaga'u gammadee uf wallaala ummanni oromoo gaafa dandeettii kee kana argu bakka jiru maraa Shimallis Abdiisaa sodaa takkan qabu funyaan keessa dhaya har'a biiroon oromiyaa ka jedhamu bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa ibsa baase ummanni oromoo ummata waggaa 150 qabsoo kana galmaan ga'uudhaaf dhufe qabsoon kun keessanii ummanni kun raayyaa ittisa waliin dhaabachuu qabdanii jaan qabsoo kenna fuudhee Abiyyi Ahmad Daani'el Kibriitiin kennine qabsoo nuti finne fuudhee Abiyyi Ahmad Dammaqaa Mokonnooniin kennine oromoon irra qabsoo maalii harkaa qaba jijjiirama kana nutu fide dhuga Jawaar Muhammad eessa jira bilisoomne ka jedhe mana hidhaa jira Baqqalaan Garbaa eessa jira bilisoomne ka jedhe mana hidhaa jira marroon dirribaa komii kana kaase bilisoomne nuun jedhanii qawwee nurraa hiikanii maqaa dhahee dubbate Baqqalaan Garbaa qawwee nurraa hiikee jedhee dubbate marroon haasaa kana mee nama meeqa dhagaye komantii barreessime nama 4,100 na laalaa jira miidiyaa jechuun waan guddaadha jalan marroo nama miidiyaa oromoo kamittuun dhiyaatu akkuma isin agartan kana miidiyaa biyyoolessa oromiyaa san qofaan dubbata kuni dogoggora marroo dhuftee miidiyaa irratti interviinuu godhi isin jechaan jirru nu viidiyoo kee waan hojjettu waraabi akka miidiyaa oromoo bira ga'u godhi bakka dhumate kanuma sirraa barbaanna waan biraa ammoo qabsoo geggeessaa jirtu eenyummaanuu si jaalata oromoon si faana jira hinjifannoo keellee akka galmaan geettu shakkii takka illee hin qabu
waan ati hojjetaa jirutti boonna bakka takkatti tana qofa nuu sirreessi. Waa'ee miidiyaa bira sagaleen kee ga'uu dhabu komii sirraa qabna. Sirraa waan qabudha. Oromoo hundasi komachuu jira. Maaliif nuti dirqama OMN waliin taa'ii mari'adhu siin jedhan jirru. Dirqama dhufii miidiyaa Oromoon qabu fakkeenya kuush miidiyaa waliin taa'ii siin jedhan jirru. Viidiyoo makee uma dubbattu san ummatatti ergi. Wanni ati dalaydu okkaanfamaa jira. Haga ati hojjettu caalaa sagaleen kee dhokataa jira. Hujiin ati hojjettu ammoo hujii Tigraay caala hojjechaa jirta. Ayyoo lafarratti waan kaleessa galgala ati dubbatte san argu indahum Tigraay dasee qabatte caala situ hojjetaa jira na fakkaatti. Ummata Oromoo guutumatti amansiise jechuu dandeessan. Dhugaa Rabbi isinitti maan kana. Waan ajaa'ibaa arge komiin inni Baqqalaa Garbaatii fi warra mana hidhaa jiru Jawaar fa'aa dabalatee bilisoomne warri nuun jedhe hidhame. Komiin inni kaase sirri. Namni martuu bilisoomne jedhee dubbatee jira. Komiin marroon kaase parsantii dhibbaan dubbattiin fudhaan. Agarte eenyumaayyuu yoo ta'e kaleessa namni dogoggoriin jiru bilisoomne jennee jira. Jawaaris jedhe Baqqalaanis jedhe. Jawaariin dhiisee ammoo marroon qabatamatti maqaa dhahee Baqqalaadha namni qawwee nurraa hiike jedhe. Haasaa isaa kalee keessatti jechuudha. Parsantii dhibbatti sirrii dubbatte. Jawaaris isinirraa hiike Baqqalaanis isinirraa hiike. Kana namni isin komatu hin jiru. Garuu jaraayyuu bilisa baasuuf dalagaa jirraa jette. Bravo. Waan takkatti nu gootu sagaleen kee ukkaanfamaa jira. Haasofni kee ukkaanfamaa jira. Hujii kee ati godhaa jirtu mul'ataa hin jiru. Wanta ati saba kana dalagaa jirtu mul'ataa hin jiru. Ati garuu saba kana waan ummanni kun dalagaa jiru waan Tigraay har'aa sii ka'ee dasee kombolcha qabate caalaa situ dalagaa jira. Garuu sagaleen kee miidiyaa irra hin baane. Hujiin kee miidiyaa irra hin baane. Miidiyaan Oromoo jarana. Shayxaanaa miti ka ufiin nama tokko soo viidiyoo isaa namni ittiin ergin ufiin fidee maxxansu. Amma nam tokko miidiyaan Oromoo waa'ee Tigraay hin gabaasaa. Waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo maan gabaafnee nama jedhee barreesse arge. Deebiin kun siifi dhageeffadhu. Isin yoo viidiyoo marroon dirribaa waan marroon dalagu fiddanii miidiyaa Oromootitti kan hin ergine taate. Miidiyaan Oromoo har'a waan godhaa jiru hunda Facebook irraa fuudhee godhaa jira bar. Ajajaa waraanaa tokkochi miidiyaa Oromoo qunnamee viidiyoo ergaaf hin jiru bar. Dhugaa jirtu yoo isin himne fudhattu. Min fudhatta yoo ta'e fudhadha. Warri waraana adda bilisummaa Oromoo hoggantan. Isin caalaa miidiyaaleen tattaaffii godhaa jira. Isin ammoo akka miidiyaan viidiyoo keessan hin arganneef waan dalagaa jirtan na fakkaata. Kuni waan sirraa'uu qabudha. Dhugaa jirtu walitti himnee waliin gara fuulduraa deemna waan ta'eef. Kanaafi miidiyaa komachuun duratti jalqaba viidiyoo hojjedhu itti ergi. Qabsoo kee gaggeessite viidiyoo itti ergi. OMN irra warra hojjetuun beeytan. Kuush miidiyaa irra warra hojjetuun beeytan. Miidiyaa Oromoon qabu kamuyyuun beeytan. Sagalee keessa yoo isin hin ergatin har'a fakkeenya marroon kaleessa galgala haasaa godhe. Haasaa marroon godhe yoo inni viidiyoo waraabee kun uummata keenya nu kanatti jirra. Miidiyaan Oromoo isin waan kana qilleensarra oolchaa jedhee viidiyoo waraabee daqiiqaa takka haa ta'u lama haa ta'u. OMN ittis ta'ee miidiyaa biraatitti yoo marroon hin ergin OMN eessaa fuudhee haga baasuuf miidiyaa Oromoo komattarisi. Waan hin jirre ammoo namni lafaan baasu. Marroon hojjetaa hin jiruu miti an. Garuu hojjetaa yoo jiraate yoo inni viidiyoo dalage sana asin ergin akkam godha duuba akkam godha miidiyaan Oromoo. Miidiyaan komatina warra lolaa jirus komachuu qabdan. Tigraay har'a ijoolleen Ameerikaa keetu Isteeli Gabrasillaasee ka jedhamu kuni gaazexeessaan Tigraay kuni ofii isaatii biti viidiyoo ka guuru achitti as ergama. Ajajoota waraanaa Tigraayitu itti erga. Ummata Tigraayitu qobsoo geggeessu injifannoo godhu magaalaa qabatee hunda isatti erga. Isaan booda qilleensarra oolchanii nuti jalaa fuudhee Oromoo ta'ee sabaaf sabalammiin biyya Itoophiyaa wanni Itoophiyaa ta'e san marti gabaasaa jira. Bakka kanatti waraana adda bilisummaa Oromoo hir'ina qaba. Koree hojii raawwachiiftuu taatanii alarraa warri muudama qabdan waraana adda bilisummaa Oromoo waan kana hubachiisuu yaala. Ani dhugaa isinitti malaan marroon akka sakandii takkaaf dhufee OMN irratti intervii godhuun barbaadu. Fakkeenyaaf wanni an barbaadu hojii marroon dalagaa jiru qilleensarra ooluu qabaadha bakka. Ofii isaatiillee ka barbaadu kanumaami. Oromoo biratti fudhatama argachuu barbaadamu marroon hin barbaadu. Yoo ka barbaadu taate waan marroon godhaa jiru Oromoon beekuu qaba. Waan marroo godhaa jiru ummanni Oromoo alaaf keessa jiru beekuu qaba. Yoo marroon callisee Wallagga keessatti achitti ummata walitti qabee haasaa nagaa haasa'ee viidiyoo waraabee asin ergin OMN akkamii arga. Miidiyaan Oromoo keelloo ta'ee kuush miidiyaa ta'ee BBC bultum ta'ee shobboo miidiyaa ta'u eessaa fuudha. Ani eessaa fuudha fakkeenya nama Facebook dalaga. Aniin kuni viidiyoo waraana adda bilisummaa Oromoo maxxansuudhaaf yoo ajajoonni waraanaa sanii waan godhan natti ergan qofa. Kana sirreeffachuu qabu dhibbatti waraana adda bilisummaa Oromooti. An miidiyaa Oromoon komadhu. Sababiin isaa maaliif yoo naan jettan annama yeroo kamuu dhugaa dubbatudha. Marroo hin jaaladha. Hojiin isaa waan inni hojjetaa jiru gaditti mul'ataa jira. Marroon hojii cimaa hojjetaa jira garuu wanni inni hojjete qilleensarra hin jiru. Ilaala. Marroon hojii ulfaataa hojjetaa jira wanni inni hojjete qilleensarra hin jiru. Qilleensa jechuun miidiyaa jechuun gurra jechuu jira. Awurooppatu laala. Ameerikatu laala. Baqattoota biyya alaattuu laala. Ummata Itoophiyaa keessa taa'ee qondaalota akka Abiyyi Ahmadduu laala. Shimallis Abdiisaattuu daawwata. Ummanni Oromiyaa keessa jiru sabboonaan waraanni adda bilisummaa Oromoo dhufee nu dhaqqabee. Hinjifannoon nu goola buka'e jedheetiniin
bifa kanaan dubbataa jechuudha. An amma haasaa kaleessaa kamarroo dhageeffadhee ture. Miidiyaa Raataawus biyyoolessa reediyoo biyyoolessaa irraa jechuudha. Viidiyoon inni haasa'e suni wallahi Oromoon irra osoo san dhageeffattanii osoo haasaa san agartanii isin marti akka waan Oromiyaa Finfinnee marroo harkatti kufteetitti gammaddanii bultan jechuudha. Sadarkaa kana nama jirutu iyyuu callisee hafuura isaa dho'ifatee akka zamana duraaniitiin lolaa jira marroon jabana. Zabana teknoolojii fayyadamuu dhiisee akka zabana turru waaqoon guutuu fa'aa hafuuruma dho'ifatanii itti deeman sanitti deemaa jira. No! Sabana kana zabana hafuura dho'ifatanii lolanii miti. Zabana achi tare sanitti miti. Eenyu fedhe abbaa fedhe yoo jibbe marroon miidiyaa Oromoo fedhe yoo jibbe intervii wajjin godhi siin jedhaan jirru viidiyoo makee haasaa bilaasha haasoftu nutti as ergi. Feesbuuka qabna. Ka Feesbuuka qabu jira, ka miidiyaa qabu jira. Kanaaf miidiyaa Oromoo warri komattan dhaabbadhaa isiniin jechuu kiyya. Miidiyaa Oromoo komachuun duratti ajajoonni waraanaa viidiyoo hojjettammaa miidiyaa Oromootitti hin ergine jedha isaan gaafadhaa isiniin jechuufi. Maaliifi waa'ee Tigraayin gabaastu waa'ee Oromoo maaliif hin gabaafne? No. Miidiyaan Oromoo agarraatitti gabaasaa jira. OMN'n dhugaadha duraan waa'ee woboon dubbatu amma ammoo sirritti gabaasuu jira. Sirritti eebba isaan godhaa jiran, leenjii isaan kennaa jiran, waa'ee waraana adda bilisummaa hinjifannoo isaanii sirritti gabaasaa jira. Garuu ajajootarraa kallattiidhaan ergaan miidiyaa bira gahaa jiru hin jiru. Kana qumartuu quba qabna waan ta'eef. Kuni sirraa'uu waan qabuudha. Koree hojiraawwachiiftuun waraana adda bilisummaa Oromoo jara hinjifannoo qulqulluu galmeessuu yoo barbaadan taate akka zabana duraanii sanitti hin deemina. Zabanni kun zabana teknooloojiiti. Barri kun bara gurraa waa hinjifatanii. Barri kun bara miidiyaa waa hinjifatanii. Barri kun bara silkii waa hinjifatanii. Qawwee qofaan hinjifachuu hin dandeessu marroo. Hin dogoggoriin. Kilaashii qofa dhukaastee hinjifachuu hin dandeessu. Tigraay kilaashii qofaanii miti. Kaddasee jiru warra. Gurraalleen fayyadameeti. Miidiyaadhaan burjaajii uumeeti. Miidiyaadhaan uummata kaan walitti aslaaqee rifachiisee kaan waraana magaalaa keessaa baasee ari'eeti. Kanaafi waraanni adda bilisummaa Oromoo bakka kana sirreeffadhu haasaa marroon haasa'esan gara Feesbuukaatitti akka nu dhufu gara miidiyaatitti akka nu dhufu waamicha isinii dhiyeessina. Haasaa bal'atu haasa'ame, haasaa jabatu godhame, waraana guddatu eebbifame guutumatti Oromiyaan harka waraana adda bilisummaa Oromoo seentee jirti. Gurra qabaa fidaa jedhee bar wallaahi laziif. Marroon nama ajaa'ibaati bar. Nama ajaa'iba maal jedhe beektanii haasaa kalee kana keessatti oppodiyoo warra ganda keessatti argattu gurra kana qabdanii fiddanii jedhee gaafate qeerroo. Nama kumaatama kana achi baheeta gurra qabnee finna jedhanii waataa seena. Gurra kana qabnee jechuudha. Ergamtoota oppodiyoo bar waan kana qabu dalagaa jira gurbaan. Garuu sagalee isaa awwaalamaadha akka isin agartan kanatti akka waan marroonfaa waan takkan godhiniititti ilaala Oromoo yoo Facebook irra kana callisee taa'u yoo miidiyaa Oromoo laallu akka waan waraanni adda bilisummaa Oromoo waan takkatti hin jirree nu fakkaata. Marroon sagalee dho'ifatee waan jiru jira kun ammoo sirrii miti. Wanti inni godhaa jiru diqqoonuu guddoo taatee mul'achuu qabdiidha. Waan hagana godhaa gayaa jiru kan inni godheetiin sagaleen isaa ukkaanfame kana dhiisi. Homa diqqoo wayiitu osoo inni godhe waan inni godhe sanii ol goonee dachaa goonee argamsiisuun nurra jira jechuudha. Oromoon irra miidiyaa kanarra bar kumaatama jira. Feesbuukni Oromoo qofti baqiidha bara jana ijoolleen Oromoo nama hordoftoota 50 qaqqabu hin jiru warra ijoolleen aktiivistiin Oromoo kun 200 qaba kun 300 qaba miidiyaadha jechuu dandeessan Feesbuukni aktiivistoota Oromoo guyyaa har'aatitti jechuudha. Kana caala maal barbaaddan sagaleen keessan ukkaanfamee jira isiniin jechuu kiyya. Kanaafi eebba waraana marroon dirribaa kaleessa godhee yoo argitan oppodiyoon kutte oppodiyoo wanni jedhu jiru bakka ummanni gadi ba'ee gurra qabneef hin najaan bakka ummanni waadaa seenee jira gurra qabneef hin najaanii ni jira okay waadaa seenee fidaa bakka biiroo mataa'eetumaan adabbii itti kennuu qofaayyuu amma booda marroon sadarkaa kanarra jirra isiniin jechuu kiyya. Kanaafi ummanni Oromoo bakka gammaddanii walloo kamiseen harka waraana adda bilisummaa Oromootitti kuftee jirti walloon bilisoomtee jirti. Kana caalaa itti bilisoomuudhaaf ummata walloo Oromoon hundi gaachana keeti. Dhalataa Oromoo ta'ee warri bakka bal'innaa jiru hundi sifaana jira. Jabaadhu qophaayi bakka jirtutti uf qopheessi uf eeggannoodhaan socho'i xilaannarra gara dheessuu dhabe kombolchi to'atamte daseen to'atamte isa dhumaa irratti walloo kamiseen qabatamte waraana adda bilisummaa Oromoo gara dhaqanuu dhaban kallattiin takkattiin isaan qaban achumaan qajeelanii gara Bahardaariin gara Finfinnee dheessuu qofa. Finfinneetti galuullee lama booda hin danda'amu. Sunillee dhaabachuudhaaf deema. Waraana adda bilisummaa Oromoo Finfinnee to'achuudhaaf deema. Yeroo dhiyootti akkuma isiniin jennu laa woboon kophaa isaa lolaan jiru Beenishaangul Sidaama sabaaf sablammii kana kumaatamaan eebba marroon kaleessa galgala amma isiniin jedhu kanarratti afaan Ingilifaatiin dubbataa turan ajajoonni loltoonni uummata Sidaamaa jechuudha. Kana mana waliin qabsoof fidiinsaa jirra. Osoo haasaa marroo san dhageette oppodiyoon takkattiin Finfinnee keessan teettu har'a. Takkattiin yoona yaate achii badde muluunis yoona qadi yaate sutte. Kanaafi marroo dirribaa sagaleen kee ukkaanfamee jira.
miidiyaa Oromoo biraan nu ga'uu yaalaa isiniin jenna. Warri marii kanatti dhiyaatan adarawaan kana nu sirreessaa ergaa kiyya. Hojii waraana adda bilisummaa Oromoo akka isaan hojjetanitti mul'ataa hin jiru mul'achuu qaba ka jedhu asumaan ergaa dabarsuu barbaadaa jechuudha. Amma waan tokko waan isinitti mujjira isa dhumaa irratti. Abiy Ahmad guyyaa har'aatii fi gaafa Oktoobarii gaafa guyyaa 24 waan waraana Itoophiyaa kaabarratti jechuudha irratti dalagame guyyaa san guutuu yaadannoo waraanaa goona jedhaniitiin guyyaa san qabatanii uummata boochisuu booyaa ooluu jedhanii hiriira waamuuf deemanii kana waan miidiyaa mootummaa amma gabaasaa jira. Biiroo ammoo biiroon mootummaa naannoo Oromiyaa ka jedhu tokko ibsa har'a kenne keessatti uummanni Oromoo raayyaa ittisa biyyaa bira dhaabatee shanee fi juntaa barbadeessuu qabaa jedhee dubbatee ture. Amma kuni dogoggora guddaa ta'uu agartanii har'a waa takka sirriitti hima Oromoo waan isin amanuu qabdan. Warra Abiyyiidhaaf maqabatee taa'u keessa namni tokko as bahee Oromoo amansiisuu danda'u hin jiru warra. Waan ajaa'ibaati warra. Nam tokkochi oppodiyoo keessaa as bahee Oromoo ansiif dalagaa jira. Ani siif hojjechaa jira. Ani ummata Oromoo tajaajilaa jira jedhu. Wallaahi billaahi inka kadhaa nam tokko dargamu amma booda. Ilaalaa waan isin ajaa'ibu. Kaleessa eenyuun sobe beektanii? Lammaa Magarsaati. Ummanni mootii kiyya jedheeti. Laal har'a biiroon Oromiyaa ibsa fedhe yoo baase abbaan fedhe achii dhufee haasaa fedhe yoo godhe Oromoo wallaahi asiin dhageeffatee asiin jiisa. Ila injifannoo agartee Oromoon har'a gurri isaa eessa jira? Wallagga keessan maaltu ta'e? Guji keessan maaltu ta'e? Boorana keessan maaltu ta'e? Zoonii kibbaatitti maaltu ta'e? Marroon eessa ga'e? Amboon ga'e moo? Eessa jira laata? Asiin magaalaa Sabbataa magaalaa kam seenee Marroon woboon eessa ga'e? Ka Baalee hoo maalitti jira? Ka Booranaa maalitti jira? Ka Arsii maalitti jira? Waraanni adda bilisummaa akkamii gara Finfinnee socho'aa jira? Kana qofa barbaada Oromoodharraa. Kaleessa Lammaa Magarsaa maan nuun jedhe? Gooftaan kenna uummata nuun jedhe. Har'amee oppodiyoo inuma biqaatii qabdanii. Nama tokko fidaa Oromoo amansiisaa mee isin dhuguma jabdu. Nama tokkocha fidaa Oromoo sobaamee har'a. Ayyayya. Nyaatamuu keessan hin agarree agamma. Nyaatamuu keessan agamma hin agarree. Awwaalamuu keessan agamma hin agarree. Salphachuu keessan agamma hin agarree. Jira awwaalamtan. Osoo du'aan taane jira. Alamuu simeettu nu amansiisuu danda'amu. Awwaluu abdiittu nu amansiisuu danda'amu. Taayyee danda'attu nu amansiisuu danda'amu. Shimallis abdiisaattu nu amansiisuu danda'amu. Abiy Ahmad nu amansiisuu danda'amu. Mee nama takka nama Oromoo dura dhufee ani isiniif dalaga isin uummata Oromooti isin gooftaa kenna mootiin kenna isin nuun je'uun argattan. Abbaan fedhe yoo dhufe nyaataa fi dhugaatii keessan beeyna. Waan isin ganama nyaattanii galgala gootan beeyna. Akkitti isin Oromoo cabsitan beeyna. Tigraay jettanii ka isin irra propaganda waggaa 27 wayyaanee biyya akka godhe isin jettan kana sakandii takkaaf yeroo ittiin gubnu nuti. Waggaa 27 namni ijoollee ajjeesaa ture Alamuu Simeeti, Awwaluu Abdiiti, Shimallis Abdiisaati, Abiyyi Ahmadi, Tigraay miti. TDF miti, ummata Tigraay miti isintu nu qalaa ture. Fidaa kaarra Oromoo amansiisame. Tayyib isin laalla. Mee Oromoon marroo dhiisee isin jala haa hiriiru kaarra. Mee Oromoon ummata kenna walloo kamisee bilisummaa argate dhiisee si jala hiriiru kaarra. Mee Oromoon Cibraa Soddon booruu dhiisee si jala haa yaa'u kaarra. Mee Oromoon Baqqalaa Garbaa dhiisee si jala haa deemu kaarra oppodiyoo. Mee Oromoon Jawaar Muhammad Ganee si jala haa yaa'u kaarra. Mee Oromoon Hacaaluu Hundeessaa awwaalee si jala haa deemu ka. Waqasaman billaahi wal gaggalaafata taati isiniin jennee finne nuti. Isiniin galle garuu wal gaggalaafata taati. Abaddan Tigraay irra dasee jirtimi. Gaafa Tigraay Bahardaar qabatte yoo barbaaddan akkanarraan jijjiiramina. Gaafa Tigraay dhuftee magaalaa Finfinnee Amboon Oromiyaa keessa Tigraay dhufee ka humnaan akkanuma lolaan dhufee qabatu taate akkasirraan jijjiiramina. Ila yoo isinitti tole jechuu kenna bara. Isin caala kanu miidhe hin jiru. Isin caala kanu salphise hin jiru. Isin caala kanu diqqeesse hin jiru. Nam tokko oppodiyoo keessaa Oromoo amansiisuu hin dandeettan. Isa dhumaasiif mala. Nam tokko. Nuti xilaanni keenya oppodiyoodha jennee kaane. Amaaras miti. Tigrees miti xilaanni Oromoo oppodiyoo. Nama afaan Oromoo dubbatu xilaanni Oromoo. Nama afaan Oromoo dubbatu xilaanni kenna. Warra Jawaar gane, warra Hacaaluu nyaate, warra Baqqalaa gane, warra Gammachuu Ayyaanaa hidhe, warra Jaal Abdii Raggaasaa hidhe. Sakandii takka yeroo isiniin kenninu. Waqasaman billaahi Tigraay dasee miti. Finfinnee handhuura yoo waraanni Tigraay seene bakka isiniin kenninu isin balleessuudhaaf duuban deebinu oppodiyoo. Carraa ergamuu yoo Tigraayitti harka kennattanii Tigraay ammallee isin waliin dalayde. Tigraay illee sammuu qabdu bifa saniin fudhanna. Waraannummaan Tigraayuyyuu dhufeetiniin isin balleessee yoo akka kaleessaa isinii ergamna. Oromoo isin waliin balleessina jettaniin isin harkatti kennattanii Tigraay kaifitti isin fuudhu taate. Jaras akka itti karaa qabnu beeyna jechuu kiyya. Kaleessallee nutu injifate jarallee. Har'allee taanaan namni Tigraay deebisaa jiru Oromoodha. Sii galee namni Tigraay fuudhee deebisaa jiru nuyi.
Kanaafi oppodiyootiya taasifaa muradhu sii dhumatte biiroo maalii waan fedhe haa baasu ibsa feetan baasa yaadannoo feetan geggeessa. Dasee bira kuttee gaafa Finfinnee Tigraay seente magaalaa Amboo waraanni Tigraay to'atee gaafa dhageenne wallaahi ilmaan oppodiyoo deeggartan warra akka Shimallis Abdiisaa hunda keessan barbaannee gola gola isin yaafna malee namni waraana Tigraayitti rasaasa takka dhukaasu hin jiru. Namni Tigraayitti achi garagalchee masaaraa ofii qabu tokko illee hin jiru. Isintu nu gane yaa oppodiyoo, isintu nu awwaale, isintu fuudhee Amaaratti nu gurgurate. Isintu fuudhee Daani'el Kibriititti nu gurgurate. Isintu fuudhee Dammaqaa Mokonnonitti nu gurgurate. Isintu fuudhee Oromoo dabarsee xilaataa kenne. Hacaaluu ajjeeftanii, Minilikiin fuutanii maasaraa galchitanii, Haayile Sillaasee fuutanii maasaraa galchitanii jijjiirama Oromootiin nu jechuu barbaaddu. Oromoon maal argate kana keessa? Ummanni Amaaraa isin kabajaa gootanii fi Minilikiin mana keessa keettaniif, Haayile Sillaasee mana keessa keettaniif kabajaaf isin hin jajanne. Kabajaaf guyyaa takka mazagginaalloon jenneen Abiyyi Ahmadiin. Oromoodhaa maal gootarre? Oromoo taqabu okotaa buustan malee mee maalum Oromoo goote yaa oppodiyoo yaa ummata Oromoo nu jala hiriira. Qabsoon kun keessanii jijjiiramni kun keessanii isin balleessinee geennee jijjiirama keenya dhuunfanna yaa oppodiyoo dhageeffadhu sitti maan. Isin balleessinee geessine shayxaana walii miti Tigraay waliinii miti shayxaana waliin isin balleessuu yaalla shayxaanni yoo ol waliin dhaabate jechuudha. Eega isin baddan booda waa'ee Oromiyaa dubbanna yaa Shimallis Abdiisaa. Eega isin baddan booda waa'een Oromiyaa dubbatama yaa Taayyee Danda'a. Ani sadumaa siifi mala nama tokko fidaa isin jabduudha. Laal nama tokkocha fidaa ka Oromoo ittiin gowwoomsitanii akka kaleessaa ittiin cabsitan fidaa kootta har'ame. Fidii koottu Abiyyi Ahmad amma sifaa fi namni Itoophiyaa waliin dha'aa jiru. Mee nama tokkocha fidadhu koottu nama Oromoo kana amansiisee si jala hiriirsisuu danda'u yeroodhaaf fidii koottu be wallaahi dhargattu. Nuti namni Jawaar caala jaalannu hin jiru. Sittimu warra Finfinnee san keessa jiru hidhaa haa jiraatullee namni Jawaar Mohammad caala jaalannu hin jiru. Osoo isin Jawaar Mohammad borga nama gabbaaftanii Oromoo dhaabbadhaa jijjiiramni kun keessanii Abiyyi Ahmad karama sirrii jira. Nu hidhuun isaa dogoggora garuu amma dubbiin akkasiin jirtu dhaabbadhaa osoo nuun jedhe Jawaar illee sitti achi daballee hojii isaa kaleessaa irraanfannee marroo waliin qabsoo kenna finiinsina malee abaddan sagantaa sa'atii takkasiin kenninu. Namni har'a Oromoon jaalala qabuuf Jawaari. Isaan Oromoo amansiisuu hin dandeettu warra Abiyyi Ahmad siifmaan. Oppodiyoo keessa taa'ee warra si nyaatee Oromiyaa nyaatee hayyuu Oromoo hidha guure dhiisi. Osoo Jawaar Mohammad hidhaa baastee fidde Oromoon isin waliin hin hojjetu amma booda. Abaddan Jawaaris bar lubbuu isaa dhabee guyyaa isaatti hin gahin malee lubbuu isaa dhabee bar sila. Du'ee bar akka nama du'eetiin laaluun nurra jira Jawaar hin jedhan. Baqqalaalleen akka nama du'eetiin laaluun nurra jira bar. Sababiin isaa jarri kun kaleessa Jawaar Oromoo dubbataa ture. Oromoo qabsaayaa ture. Oromoo hojjechaa ture jedhee namni Jawaar yaada hin jiru. Namni Baqqalaa yaada hin jiru. Fuudhanii mana hidhaatti ol darbanii shiftaa agara firaashii jedhaniini juntaa waliin hojjeta masrii waliin hojjeta jedhaniini Jawaariin mana hidhaatti itti ol darban. Yoo Jawaar har'a dhufee lakki Abiyyiin amma dubbiin itti jabaatte Abiyyiin kaleessan dogoggore. Oromoo dhaabbadhaa nuun jedhe wallaahi hin dhaabbannu isinitti hima taa'ii jennaan Jawaariin taa'ii si jaalannaa obboleessoo kaleessa Oromoodhaan waan gaarii hojjette har'a Oromoo duran dhaabatinii bakka oppodiyoon siyyuu si ajjeesuuf si naannessite waan akkanaan godhini nurraa dhaabbadhu jennee kadhanna yoo inni dide ammoo nam tokko jala hin deemu nam tokko dogoggora dalagee jira bakka gaafa san Jawaaris dogoggoree jira jennee fudhanna jechuudha. Maaliif namni kaleessa lubbuu isaa dhabee jireenya isaa dhabee haadha isaa dhabee ilmoo isaa dhabee waa mara dhabee osoo lubbuudhaan guyyaan isaa ka'ee kasilaa du'u yoo har'a namichi kun gadi baasee uummata kana amansiisi jedhee waan akkasii ka godhu taate dhufee uummata kanatti waan akkana haasa'e ara kun sheemiidha sheemii guddaa. Fakkeenya wannan Jawaar tuqeef nama Oromoon jaalatutu isa jechaa kiyya. Isinii galee kanaafi oppodiyoo keessa ammoo warra amma mana hidhaan seenii warra badhee jiru kana agartanii wallaahi billaa Oromoon abbaa fedhe osoo waa fedhe dubbate sakandii tanatti nikku. Laal waraanni Abiyyiin Ahmad qabu marti isaa saabate allaqee bakka. Ujoollee haarawaa addisii fedhe osoo leenjise waraana fedhe osoo leenjise injifannoo fiduu hin danda'u. Warri dhugaadhaaf qabsaa'u warri dhugaadhaaf socho'u warri dhugaadhaaf lolu woboo bira jira Tigraay bira jira. Waraanni Abiyyi Ahmad osoo waan fedhe eebbise namichi dheengaddaa ajaja 91 ka jedhan jeneraalii Taadduun meelaala waan inni jedhaa ture guyyaa 2-3 dura juntaa barbadeessaa jedhee ijoollee 10,000 labalabaa ture. Namichi sun har'a eessa jira? Tigraay jira. Waraanni inni labalabaa ture ijoolleen sun takkatti inni nafne jedhe. Muluun isii nafiraa dhumatte jedhe. Dhumte jedhe akka jirtu. Tuun baqattee kuun bututtee jedhe adda faffacaatee jedhe. Har'a dhaqee Tigraay keessa taa'ee ajajoota waraanaa kaleessa waliin hojjetaa turree wal agarre jedha. Meelaale Abiyyi Ahmad salphina kee. Ijoolleen daa'imman ati har'a walitti qabde
lapheedhaan rasaasa sii dhukaasuu hin dandeessu. Sitti maa turre kaleessa hinjifannoo takka fiduu hin dandeessu. Ummata biyya san keessa jiru ummata qulqulluu feete osoo lolatti hiriirsifte abadan namni onne irraa loluu fi namni dirqama gaduma bayiiduu jedhanii dhaqee loluu hin jiru jechuudha. Kanaafuu Oromoon jabaadha. Walloon kamiseen waraana adda bilisummaa Oromoo harkatti qufte guutumaan guututti to'annoo kenna jala gale jedhanii oppodiyoo sii dhumattee jirti. Nuti sitti himna laal dasee miti. Osoo waraanni Tigraay amboo seene Tigraayitti namni dhukaasu hin jiru Oromoo keessa. Namni Tigraayitti karaa cufu tokko illee hin jiru. Isinitti himna dhugaa jirtu. Sababiin isaa isin balleessinu malee dhaabachuun hin oomne. Haga oppodiyoo isin kaleessallee afaan hiikuudhaaf Oromiyaa seentan isin hin jennee jirra bara. Isin warra tiraanisleetii afaan Oromoo godhu jennee isin himnee jirra. Haga isin baddanitti haga oppodiyoon baddutti Oromoon abadan xilaata biraan qabu. Amanuu qabda Oromoo warri taate nama kuma tokkoon ilaaltu kana keessa fudhu gadi liqimsi. Xilaanni kee guddaan Tigraayii miti. Xilaanni kee guddaan Amaaraa miti. Xilaanni kee guddaan oppodiyoo Alamuu Simee irraa gadi kaasee Abiyyi Ahmad dabalatee Shimallisiin Taayyee warra jedhan kanneen agartee jara kana warra alarraa galee fi keessa jiru. Jara kana malee xilaanni Oromoo Tigraayii miti. Amaaras miti. Jarana Amaarri osoonu akka Oromootitti uftaanee walirratti duuluu baannee wal hidhuu baannee wassaamuu baannee walirratti aangoodhaaf humna waliin laallachuu baannee ummanni Amaaraa maal nurraa godha sila? Maal nurraa godha? Tigraayis akkasuma osoo Oromoon uftaayee akka Oromootitti socho'e ummanni Tigraay ummata kana baay'atu dura dhaabachuu hin danda'u. Ummanni Amaaras yoo Oromoon tokko ta'e dura dhaabachuu hin danda'u. Abiyyiin Jawaar hidha. Abiyyiin Baqqalaa hidha. Abiyyiin Lammaa hidha. Abiyyiin Ebaluun hidha. Kuula siin kaan ajjeesa. Oromoo shiftaa jedhanii shanee jedhanii rasaasatti dhaan. Ara Tigraayitu Oromoo fadhisaa jira jedhan. Tigraayitu biyya bulchaa jira tayyib. Ijoolleen Oromoo addabaabayii irratti shaneedha jedhamtee wayita rasaasaan addadhaanii ajjeesan Tigraayitu ajjeese. Amaaratu ajjeese. Amaaraa miti oppodiyoodha fudhadha. Amaarri osoo Abiyyiin Ahmad aangorra jiru dhufee ilma Oromoo ajjeesu soba guddaadha. Kanu ajjeese Abiyyi Ahmad. Kanu ajjeesaa bahe oppodiyoodha. Kanaaf oppodiyoo keessaa nam tokko namni Oromoo amansiisuu danda'u hin jiru. Kaleessa lamman nu sobe mootiin kenna ummata jedhee lammatti uf kennine wareegama fedhe nu haa gaafatu Oromoo uf qopheessi marroo yeroo dhiyootti Finfinnee dhuunfachuudhaaf deemaa. Finfinneen harka Oromooti kufuuf deemti waan kana gadi fageessee isinitti hime warra kalbii nuun jedhu akka kalbiititti kararra oofuudhaaf guyyaa eegganna jechuudha. Oromiyaa teenna dhuunfannee abbaa biyyummaa keenya goonfannee jechuudha. Oromiyaan ta Oromooti malee namni kamuu warraan qabu bakka. Tigraayis akkuma kaleessaa dhufnee oppodiyoodhaan walii galla yoo kajettu taate dogoggora hin godhan jennee yaadna. Kanaaf oppodiyoon baduu qofa falli jiru. Kanarratti walii seennee jirra. Kanuma isiniin jedha silkiin kiyya invaayitii isin jedhu namni baay'een yaada qabdan natti fakkaata. Carraa isinii kennuudhaaf lakkoofsa tuttuqaa jirtanii yoo isinii ergen dalagu. Kanaaf Oromoo bakka gammaddanii ummanni keenya ummanni Walloo injifannoo guddaadhaan kamiseen harka waraana adda bilisummaa Oromoo qeerroo Walloo jalatti kuftee jirti. Injifannoo guddaadhaa haasaa marroon godhe sanis yoo dandeettan miidiyaan Oromoo baasaa Facebook irratti. Haasofni marroon godhe hujiin isaa akka jiruun dhokateetuma hafaa jira dhokachuun qabu isiniin jedha. Leenjii waraanaa godhame sunis ol ba'uu qaba. Haasofni inni godhe sunis haasaa qunnagarii qabuudha. Haasofni sunis uummata bira ga'uu qaba. Marroo si ka'an si dhaamu miidiyaa si barbaachisaa. Har'a miidiyaatu bakka ati yaaddeen si gaya. Sagalee ati dubbattu san Shimallis yoo dhagaye haasaa kee yoo Taayyeen dhagaye haasaa kee yoo Abiyyiin Ahmad dhagaye bishaantu jala yaa'aa kanaafi jabaadhaa isiniin jenna. Hinjiru isin erguun danda'u na dhorgate Facebookatu boota viidiyoo san na dhorgate. Kanuma isiniin jechuu barbaada injifannoon uummata Oromooti oppodiyoon nama tokko nama Oromooti nama amansiiftuun qabdu carraan jarri qaban tokko yoo Tigraay jabaattee dhufte Tigraay harka kennachuudha. Tigraay gaafa sanoo dabarsee woboo kennuudha bakka allaqe dhumate. Gaafa oppodiyoon gaafa sanumaa irratti dubbiin itti jabaatte Oromoo amansiisuu hin dandeettu akka kaleessa lammaan magarsaa Oromoo amansiisetti carraan jarri qaban takkatti maali Tigraay narrallee ashkara isinii taanee isinii ergamna luka isinii dhiinaa miila isinii dhiinaa jedhanii isaanii walii galuu fiigan gaafa sanoo mootummaan Tigraay kun yoo sammuu qabaatu taate yoo kakee beekumsa qabaatu taate maal godhuu qaba harka isaa qabee gurra isaa micciiree marrootti kennuu qaba waraana adda bilisummaa Oromootitti dabarsee kennuu qaba oppodiyoo bakka san hin goonetti Tigraay illee carrama Abiyyi Ahmad mudate jiraachuu hin danda'u waan ta'eef kanaafi oppodiyoon har'a carraan takkattiin isiin qabdu san qofa waan ummata Oromoo ittiin amansiiftu hin qabdu nama kamuu isii keessa taa'ee Oromoo amansiisuuf takka hin qabdu abaa'oo bitamtee galte akka leencoo lataa leencoo baatii maarree jeneraal Abbabee jeneraal maarree tulluu garasii maalii
takkatti dhisi Oromoo irraa hagana kibiriin qabdu namni haasaa jara akka shintiitti ilaala bakka akkanatti akka zibxii jechuudha furrii kee akka funyaanii baafattutti akkasitti tuffatamte jarri sun. Kanaaf oppodiyoon nama Oromoon amansiiftuun qabdu jechuu kiyya. Kanaaf carraan isiin qabdu takkattiin maali? Gaafa yookaan waraanni Tigraay ta'ee waraanni adda bilisummaa Oromoo jabaatee dhufe maaloo nuti ashkara isinii taana lubbuma keenya qofa nuu baraara. Abbaan carraa baqachuu argate baqachuu bakka sun dhabametti hoo Tigraay jalatti gufanii akka kaleessaa sanitti ashkara taanii Oromoo isinii ajjeefnaa bakka isiin galtu beeynaa goda jarri jirtu beeynaa jedhanii Oromoo balleessuudhaaf jaraan walii galuu yaalan. Gaafa sanoo mootummaan Tigraay maal godhuu qaba? Dabarsee nutti kennuu qaba jechuudha. Eenyutti kenna? Ajajoota waraana adda bilisummaa Oromootitti. Kana jalqabarraa kaasee marroo waan kanarratti hojjetee haasaa kanallee akkanatti xumuramaa deemuu qaba malee gaafa namatti jabaatte isin goota namaan jechuun dogoggora. Amma Tigraay wanni oppodiyoon godhuu barbaaddu sani. Amma jeneraaltichi amma isiniin jedhu kuni akkasuma jedheen achi dhaqee nuti godhaa jiru dogoggora waan akkasiitii maan jedhaa haasaa ture. Kanaaf wanni kun marti sirraa'uu qaba. Galatooma ulfaadhaa injifannoon koo uummata Oromooti. Yeroo dhiyootti Finfinneen harka waraana adda bilisummaa Oromootitti kufti. Jabaadha. Abbaan fedhe waan fedhe yoo jedhe Oromoon dhaga'uun qabu. Kanaaf ajajaan keessan marro. Waraanni adda bilisummaa Oromoo loltuu keessani. Raayyaa ittisa biyyaati. Poolisiin Oromiyaa yoo dhugaa Oromoodhaa hojjettan marroo waliin hojjedha. Oppodiyoo bakka jirtutti gurra qabaa waraana adda bilisummaa Oromooti kenna. Poolisiin Oromiyaa jechuudha. Bakka saniin goonetti isinillee bilaashumatti reefi keessan badha irra gangalachuun dogoggora. Kanaaf poolisiin Oromiyaa wobotti makama oppodiyoo dhabamsiisa Oromiyaa walabaa akka ijaaramtu godhaa isiniin jenna. Fayyaa ta'aa guyyaa gaarii halkan gaarii yeroo gaarii qabaadha.